Waa'een abbaa kakuu fi haadha kakuu kuni namoota baay'eetti gaaffii ni ta'a. Yeroo baay'een viidiyoo isaanii nan hordofa beektani. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ani amma har'ayyuu miti kanan ishee hordofu ture. Innaa isheen Saawudii jirtudha jechuudha kanan ishee hordofu. Yeroo baay'ee isinitti hima jechuudha. Gaafa isheen viidiyoo garaa garaa akkasuma hin beektu. Kana dura sabboontuu Wallagga Lixaa yookiin immoo haadha miliyoon kan jedhamtuuni. Egaa baay'ee walitti dubbataatii turanii waa baay'ee wajjin jechaati turanii sababummaa namtiyyuu dubbii aga kanaa fideeyyuu dubbii yeroo sana isaan walitti dubbataa turanidha natti fakkaata gaafan taa'etti yaadu jechuudha. Dubbii yeroo sana isaan walitti dubbataa turanii mistira garaa garaa iccitii namni keessa ofiitii qabu baasee gaafa namatti himatu akkasuma immooyyuu egaa hiriyaa jedhanii walitti himatu. Hiriyyaan sun immoo dabarsitee gara biraatti etuma jejjedhamu dubbiin guddataa deemti. Nagaan dagane nagaa fararri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hunduma keessaniifuu akkam ooltanii akkam jirtu fayyaa qabdanii guyyaan irraa akkamii sanbanni bareedaadha. Ana biroon hundinuu gaariidha galata rabbii. Egaa waldaa oolee faarfataa oolee kadhataa oolee dhufee galanni kan waaqayyoo haa ta'uti. Bakka jirtanitti hunda keessaniifuu nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Lafa jirtaniif mana jirtanitti isiniin jedha. Egaa maal seetanii jechuudha. Yeroo baay'ee nan hordofa mucaa kana jechuudha. Durumarraa kaasee niin hordofaanii amma gaafanii laalee jedhu dubbii namti yeroo sana isaan xiqqeessanii jalqaban jechuudha. Haadha miliyoon faana xiqqeessaniitii jalqabanii guddattee iddoo guddaa geessee wantichi jedhamellee dhugaadhuma ta'ee daa'imtiinis gadi baatee ni dhuftee hin galtee egaa dubbiin babbaay'ataa dhufte. Egaa maal seetanii kabajamtoota hordoftoota koo waan tokko jechuudha dhoksaanii nama tokko wanta fe'e yoo ta'e jechuudha du'a dhoksanii awwaala eessan naquu jedha Oromoon. Du'a dhoksanii awwaala eessan naquu maaliifiini waan tokko dhoksitee dhuma isaa bakka itti geessitu hin jiru jechuudha. Hin dhokatutuma wanna fedhe ta'eeyyuu oduma waan fedhe godhaniiyyuu hin dhokatu jechuudha. Keessattuu wantoonni waan ilmoo kuni jechuudha. Wantoonni ilmoodha wal qabatu kuni hin dhokatu. Amma fe'ee nan dhoksa yoo jette amma fe'e jechuudha. Amma fe'e hin himu hin dubbadhu yoo jette dhoksite dhaga'amuun isaa nafu. Beekamuun isaa nafu. Jalqabumarraa kaastee ani haati kakuu balleessa guddaa qabdin jedhaani. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf haati kakuu balleessa guddaa qabdi jechuudha. Osoo jalqabumarraa kaastee mucaa kana gaafuma ittiin wal bartu jechuudha. Gaafuma abbaa kakuu faana wal bartu gaafuma walitti dhufan gaafuma jaalala walitti dhufanii raawwatanii waa'ee jaalalaa kana walitti dubbatanii yookiin immoo wal jaalatan kana osoo waan kana itti himte istira kaleessa darbe waan kaleessa jiru wanta hin jirre waan hunduma isaa jechuudha. Yoo ta'eef hin ta'aafi yoo ta'u baate hin hafaa ture jechuudha. Garuu har'a akkanattiin rakkataa isiinis isas rakkisaa ofiifis rakkataa ilmoosii kanas rakkisaa yaada meeqa keessa of gashaa gaafa jiraattu in ulfaata jechuudha. Ilmoon kunis ofitti gadditi. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha ofitti gadditi. Haati kakuullee jireenya ishiititti ofitti gadditi jechuudha. Abbaan kakuus akkuma dhaggeeffattanii viidiyoo kaleessaa keessatti waa hedduu dubbataatii ture. Gaasheenis immoo kunoo hanga hirribni ishee didutti hanga waan yaada baay'ee keessa galaa akkan jiru jettee dubbattutti jechuudha. Kan isheen irra gahatii jirtu kan isheen irra gahatii jiru yookiin immoo kan isheen itti deematii jirtu maali yoo jedhame tilmaamuun nama inni bu'u jechuudha. Akkanumattuu hanga hirriba rafuu dadhabdutti jechuudha. So akka beekamu kunoo bara haaraadhaan akka itti manaa bahee raawwatee mana biraa kireeffatee too jiruudha jechuudha. Abbaan kakuu kan dubbataatii jiru. Haa ta'u malee immoo haati kakuu immoo kun akkasitti shunkurtii ishee quncufattee faafindi ishee jechaatii jirti. Haa ta'u malee ijoollee ishee gammachiisuudhaaf kana gochuu dandeessi. Ijoollee ishee waliin gammaddee akka ijoolleen hin gaddineef waan kana gochuu dandeessi jechuudha. Haa ta'u malee wanni kun baay'ee ulfaata. Baay'uma tokko ulfaata jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudha. Maaliifiin jireenya jechuun waan maqallaalii miti. Isa dhugaa dubbachuu fi nama keessa jirutu beeka. Jireenyicha nama keessa galee argitu beeka. Keessattuu immoo ilmoon gaafa jidduu kana keessa jirtu. Amma haati kakuu jidduu kanatti rakkina guddaatu ishee keessa galee jira jechuudha. Maaliif hoo jettanii mucattee isheen sunis isheedhumaan waqqasti.
ishiin kan jalqabaas jechuudha. Ijoolleen immoo lamaan amma abbaa kakuutirraa godhattee jirtu kuni abbaa keenya nuu fidii jedhuuni. Bakka waan baay'eetu jira. Abbaan isaanii gaafa wajjin hin jiru wantoota garaagaraa gochuufii danda'a. Gaafa gadi bahee ol deebi'u waan garaagaraa qabatee dhufuu danda'a. Isin galteetti jechuudha. Wanti daa'imaa kuni wanti daa'ima waliin godhatanii daa'ima wal irraa qabaatanii jidduu keessa rakkoon tokko gaafa uumamu akkamitti jireenya akkam akka nama gootu nama keessatti keessa argee keessa darbeetu beeka jechuudha. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaafiyyuu ijoolleen kun amma isheedhaan akkamitti akka ishee jiraachisaa jiranii nama beekutu beeka, ishii kan keessa jiraatutu beeka jechuudha. Isin galee waan abbaan isaanii fi yeroo duraa isaan barsiisan waan yeroo gadi bahee ol deebi'u qabateetiin dhufu san akkasuma waan isa gaafatanii isarraa argatan san har'a maal godhu ishii gaafatu jechuudha. Har'a ishiitti deebi'anii ishii gaafatu. Maaliif daabboo birrii lamaa birrii takka hin taane waan abbaan isaanii kaleessa isaaniif godhaatii ture sana har'a immoo isaanii ishee gaafatu jechuudha. Isheen immoo yookiin bakka abbaa sana ga'uufii dadhabuu dandeessi. Ga'uufii dandeessi, ga'uufii dhiisuu dandeessi. Tokko miti. Haatis bakka haadhatti, abbaanis bakka abbaatti ni barbaachisa jechuudha. Isin galee ni barbaachisa. Gidduu kana keessatti mucaan kun maal taati? Rakkoo cimaa sammuun isii jeeqamee daa'ima kanas osoo haala gammachuudhaan waan yaadan waan isaan fedhan waan abbaan isaanii sun isaaniif godhu silaa osoo hin guutiniif ofishiittis sammuu ishee of jeeqxee jiraataa jirti jechuudha. Gaafa argitanii amma akkuma argitanitti viidiyoo isheerraa gaafa ilaaltanii hanga hirriiba ishee dhabdutti bakka hanga yaadni baay'een keessa isheetti galee waan gootu waan dhiistu walii wallaaltutti jechuudha kan isheen ta'aatii jirtu akkatti argaatii jirrutti. So kanaafiyyuu rabbii nageenya jidduu isaaniitti isaanii buusee abbaan kakuu sammaanii jidduu kana keessatti maaliin jedha seetanii yeroo baay'ee hin beektu kaanas maaltu akkanarra ga'aatii ture maal keessa kan ture yoon baay'inaan irree gara sooshaal miidiyaa kanatti fiduu baadhee amma tokko dubbataatiin hin ture dhagaatii turtanii jechuudha. Hangan isinitti himaa turetti dhagaatii turtanii akkasumas sagalee abbaa manaa koorraallee dhagaatii turtanii jechuudha. Akkamitti akkanatti dubbataatii ture. Haa ta'u malee immoo ani hunda isaa gara sooshaal miidiyaatti finne osoon hunda isaa waanan keessa darbee waan kana dura keessa ture hunda isaa gara sooshaal miidiyaatti fide baay'ee ulfaatadha kan goos jechuudha. Haa ta'u malee immoo waaqayyo haa galateeffamuuti haalichi egaa haaluma laaffifameetuma garuma keessatiin otoo gara sooshaal miidiyaatti namoonni baay'een keessan istira kee gara sooshaal miidiyaatti fidinnaan jechaa turtanii anis immoo jecha keessan dhaggeeffadhee akkasuma immoo jechoota warra lafaa abbootii kan kootis dhaggeeffadhee waan kana garuma lafaatiin xumuruudhaan yaalee waaqayyo galateeffamu wanti hunduu xumuramee har'a gaheetiin hin jira jechuudha. Kanaafiyyuu hin ulfaata wanti kun baay'ee ulfaata isa dhugaa dubbachuudhaaf hagana kan hin jedhamne.